Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Roobiyaarraa amajjii 21/2026 isiniif dhiyeessaa ani yaadannoo Oromiyaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa aanaa Daaroo Labuu keessatti diina adabuu beeksise. Abdii fi gaaddisni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu araddaa 29 ganda Haloo Ukoo jedhamutti gaafa amajjii 19/2026 waraana faashistii Biltsiginnaa maqaa sakatta'aa waboon bobbaatee uummata nagaa dararaa ooltu irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii jajjabeen waboo ergamtoota maafiyaa barcuma aangoo koloneel Abiyyi Ahimad tiksuuf dhamaatu irratti fudhate kanaan loltoota diinaarraa battalumatti 4 yoo ajjeesu 3 ammoo madoo ulfaataan adabee injifannoo gonfateera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 2 dugda isheerraa hiikkachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolcheera. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti saamicha gibiraa jabaachuu fi hanqinni bu'uuraalee misoomaa jiraachuus jiraattonni dubbatu. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii biyyaa. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa ganda Gibee Goosaa keessatti murni faashistii Biltsiginnaa gaafa amajjii 17/2026 qonnaan bultoota hawaasa gandichaa guutuu walitti qabuun kaffaltii gibira mootummaa jechuun qarshii 5,500 namoota irraa humnaan saamaa turuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni akka jedhanitti kaffaltiin kun seera mootummaa kamiyyuu kan hin hordofne nagahee tokko malee doorsisaa fi humnaan raawwatamuu ta'uu isaa eeraniiru. Namoonni kaffaluu didan doorsifamaa, tuffatamaa fi miidhamuu akka danda'an sodaa keessa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Kana malees jiraattonni gandichaa akka ONM itti himanitti bara darbirraa kaasee ibsaa elektirikaa isiniif galchina jedhame qarshii 1,100 namoota irraa walitti qabamaa jira. Ta'us hangammaatti ibsaan elektirikaa gandichaaf hin diriirfamne. Qarshiin guuramaa jiru eessa akka geeffamu kan hin beekamne ta'uu jiraattonni himuun ammas kaffaltii kan itti fufuu akka qaban doorsifamaa jiraachuu dubbataniiru. Haaluma kanaan hawaasni ganda Gibee saamicha qabeenyaa, tajaajila bu'uuraa dhabuu fi doorsisa mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu fayyadamuun raawwatamuu jala jiraachuu ibseera. Kaffaltiin gibiraa akka seeraatti qarshii lammiileen biyya tokkoo keessa jiraatan mootummaa seeraan filatameef kaffalanidha. Kunis bifa seeraa ifaa qabaachuu qaba. Madaalli galii namootaa irratti hundaa'uu qaba. Karaa seera qabeessa ta'een walitti qabamuu qaba. Tajaajila uummataaf ooluuf iftoomina qabaachuu qaba ture. Kaffaltiin humnaan doorsisaan walitti qabamu gibira osoo hin taane saamicha seeraan alaa ta'uu himu. Tajaajilli bu'uura misoomaa kanneen akka ibsaa elektirikaa, bishaan dhugaatii qulqulluu, karaa geejjibaa, barnootaa fi fayyaa hawaasaaf kennamu mirga lammiileeti. Tajaajiloonni kunneen kaffaltii humnaan walitti qabamee osoo hin taane baajeta mootummaa irraa kennamuu qaba. Karoora ifaa yeroo murtaa'aa fi itti gaafatamummaa qabaachuu qaba. Ta'us impaayera Itoophiyaatti bu'aa siyaasaaf oolfamaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coommanitti qonnaan bultoonni waraana PP yeroo dheeraa hidhamanii dararamaa jiraachuun beekame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman keessatti murna Biltsiginnaan nama maqaan isaa Nagaasaa Dhugaasaa jedhamu irratti hidhaa fi dararaan hamaan raawwatamaa jiraachuu jiraattonni ifoomsaniiru. Nagaasaan jiraataa ganda duwwaa lamaa yoo ta'u abbaa maatii ijoollee 6ti. Akka odeeffannoon argame ibsutti namni kun waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhamuun caamsaa 5/2025 mana jireenyaa isaa irraa butamee hanga ammaatti waajjira poolisii aanaa Abbaay Coommanittiidhaa fi dararaa hamaa jala jira. Nagaasaan hidhamuu qofa osoo hin taane reebichi qaamaa fi miidhaan sammuu ulfaataan irra ga'uun kan himamu yoo ta'u haalli kun maatii isaa fi hawaasa naannoo sanaa keessatti sodaa guddaa uumuu ibsaniiru. Godina Matakkal aanaa Waanbaraa fi bulchiinsa magaalaa Gochorwa gidduutti godaansi dirqamaa uummata Oromoo irratti caasaalee Biltsiginnaan raawwatamaa jiraachuun himame. Jaalsabaaf Waaggaarii dabalata qaba. Godina Matakkal aanaa Waanbaraa akkasumas bulchiinsa magaalaa Gochorii fi Wagidii keessatti sirni nama nyaataa Biltsiginnaa uummata Oromoo irratti godaansa dirqamaa fi buqqa'insa hamaa ta'e raawwachaa jiraachuun isaa himameera. Akka jiraattonni ibsanitti sirni kun ji'oottan lamaan darban uummata Oromoo gandoota aanaa Waanbaraa hundarraa humnaan buqqaasuun bakka jireenyaa isaanii irraa ari'ee bulchiinsa magaalaa Gochorii fi Wagidii keessatti yeroo dheeraa walitti qabee tursiisaa ture. Buqqaatonni kunneen yeroo sanarraa kaasee rakkina jireenyaa hamaa, hanqina nyaataa, tajaajila fayyaa dhabuu fi nageenya malee jiraachaa turuun isaanii himameera. Amma ammoo gaafa amajjii 14 hanga 21/2026tti uummata duraan buqqa'ee walitti qabee ture sanarra deebi'ee karaa humnaa fi doorsisaatiin
isaatiin gara aanaa Wambaraatti deebisee godaansisaa jiraachuun isaa ibsameera. Godaansi kun fedhii uummataa malee karoora ifaa fi qophiin jireenyaa malee kan raawwatamaa jiru ta'uun balaa lubbuu fi rakkina hawaasummaa aaraa uumuu danda'a jedhamuun yaaddoo uumaa jira. Jiraattonni akka jedhanitti hawaasni Oromoo buqqaatota ta'an kun mana jireenyaa dhaabbataa hin qabnu, nyaataa fi bishaan gahaa dhabuu, tajaajila fayyaa fi barnootaa hin arganne, akkasumas balaa nageenyaa adda addaaf saaxilamanii haala rakkisaa keessa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Dubartoonni, daa'immanii fi maanguddoonni miidhaa kanaaf caalaatti saaxilamoo ta'uun isaanii himameera. Jiraattonnii fi maddeen odeeffannoo kunneen buqqa'insaa fi godaansa dirqamaa akkanaa seera idil addunyaa fi mirga namoomaa cabsuu ta'uu ibsanii yakki kun atattamaan akka dhaabbatu akkasumas uummata buqqa'eef deeggarsi namoomaa fi nageenyi atattamaan akka dhiyaatu waamicha dhiyeessaniiru. Haala kanaan rakkoon uummata Oromoo Matakkal keessatti mudachaa jiru gara sadarkaa yaaddessaa ta'etti ce'aa jiraachuun isaa mul'achuun hawaasni idil addunyaa fi dhaabbileen mirga namoomaa dhimma kana xiyyeeffannoo adda akka ilaalan gaafachaa jiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti reebicha hidhaa fi saamichi loltoota BB'n jabaachuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaan ganda Jaangir iddoo addaa Eeban jedhamutti guyyaa amajjii 18 2026 dargaggoo maqaan isaa Magarsaa Abdiisaa jedhamu hojii dogdoqqee hojjetu humnoota maafiyaa PP reebamee miidhaan qaamaa cimaan irra ga'uun isaa gabaafameera. Akka odeeffannoo maddeen keenya Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa irraa argameen dargaggoon kun maaliif waboo deeggaruu fi waliin hojjetta jedhuun himannaa sobaan to'atamee erga haala suukanneessaa ta'e reebamee booda qabeenyi harkaa qabu qarshii 50,000 saamamee dogdoqqeen inni ittiin hojjetullee humna waraanaan irraa fudhatameera. Humnootni reebicha kana raawwatanii fi qabeenya isaa saamanii booda Magarsaa Abdiisaa mooraa waraanaa bulchiinsa magaalaa Jaangir keessatti hidhuun dararaa itti fufinsaan irraan ga'aa jiraachuun dhaga'ameera. Taateen kun rakkoo mirga namoomaa hammaataa naannoo sana keessatti mul'ataa jiru kan mul'isu yoo ta'u, lammiilee nagaan jireenya isaanii gaggeessaa jiran balaa humnoota seeraan alaatiin saaxilamaa jiraachuun isaanii ifatti agarsiisa. Miidhaan qaamaa fi sammuu dargaggoota akka Magarsaa irra ga'aa jiru akka dhaabbatuufis qaamni bilisaa mirga lammiilee gaafachuu qabas jedhu. Oduu biyya alaa irraa arganneen ammoo Tiraamp Ameerikaan ammallee Iraan ilaalaa jirti jedhu doonii guddaan gara naannoo galoo galaanaatti deemaa jiraachuunis ibsame. Dabalata isaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Ramadaan humna galaana Ameerikaa gara naannoo galoo galaanaatti kan qajeelaa jiru yoo ta'u, Iraan xiyyeeffannoon kan itti kenname ta'uu ibsuun sababiin isaas qondaaltonni gareen haleellaa xiyyaara fe'umsaa fi qabeenyi biroo guyyoota itti aanan keessatti baha giddugaleessaa akka galan himaniiru. Iraan ilaalaa jira jechuun Tiraamp kamisa darbee waltajjii dinagdee addunyaa Siwiizerlaandii Daavositti gaggeeffame irra deebi'aa turanitti gaazexeessitootaaf ibsaniiru. Humna guddaa gara Iraanitti deemuu qabna jedhan Tiraamp waan tokkollee akka ta'u arguu dhiisuunaaf wayya. Garuu baay'ee itti dhiyeenyaan ilaalaa jirra jedhe. Tarii itti fayyadamuu hin qabnu ta'a. Dooniiwwan kallattii sanaan deeman baay'ee qabna. Akka hin taaneef qofa doonii guddaa kallattii sanaan deemuu qabna. Maaltu akka ta'us ni ilaala jechuun dabalaniiru. Tiraamp ijaarsa humna galaana Ameerikaa ilaalchisee kan beeksisan torban darbee doorsisa tarkaanfii waraana Iraan irratti fudhatan irraa erga duubatti deebi'uun mul'ate booda. Kunis Iraan ajjecha mormitoota irratti taasistuu akka dhiistuu erga deebii argataniiti. Tiraamp qophii waraana naannichaa itti fufuu isaanii mirkaneessuun erga miidiyaaleen Ameerikaa torban darbe keessa doonii xiyyaara fe'umsaa USS Abrahaam Lincoln fi gareen dooniiwwan haleellaa ishee sochiiwwan galaana Chaayinaa kibba irraa gara baha giddugaleessaatti akka qajeelan ajajamuu isaanii gabaasanii booda. Tiraamp kamisa kaleessaa haasawaa taasisaniin kanaan dura Teheraan irratti humna akka fayyadaman doorsisan aangoonni Iraan mormitoota 800 ol akka hin ajjeesne akka dhorkee irra deebi'anii kan dubbatan yoo ta'u, ammas hooggansa biyyattii waliin haasa'uuf banaadha jedhan. Qondaaltonni Iraan namoota mormii bal'aa farra mootummaa dhuma baatii muddee keessa jalqabee fi miidiyaaleen mootummaa Iraan akka jedhanitti namoota nagaa 2,427 fi miseensota humnoota nageenyaa dabalatee namoonni 3,117 du'an irratti hirmaatan ajjeesuuf karoora qaban haalaniiru jechuun Aljeeziraan gabaaseera.